La nufayya bahar ijatenya akkasuma bahari fi balloon ijatenya hanuuf jiraatanii maaliif Yemen akka Yemenitti yoo isaan hin jiraanne Oromoon silaa wal fixxee jechuudha wal gaggalaafattee jechuudha maaliif nama ija hunda keessaa guuraniiti akkana dararu jiran gaas takka formaatee faanii beeytanii gama dubartootaaniinis jajjabduu akkana wal godhu jiran siirii fi falaa fi falfala kanaan maaliif adawwii teenya ijji haa beeytu jennee jirra. Taballo fi bahar barbaaddu maal fatiyaaji formaatee akkasuma gaa nuuf asbaati rabbi nu habaasu rabbi wajjiniin du'aa godaa fi isinis nutis du'aa goonaa fi du'aa itti majirra lafaanis barbaadu jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya salaamtaan teenya ta'oonni raakaatu bakkuma isin jirtanitti isin agarsiisaa. Alhamdulillah egaa rabbi nu baase egaa kun mana baaratti argama. Baarillee egaa wayyaa alhamdulillah rabbil alamin du'aa itti isin wajjiniin mee salaamta gaatu faate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ashama harka foonee channel maan Oromoo marti bakka jirtanitti salaamanni keenya barreessee zimbira gahu yenna. Alhamdulillah gaa galanni rabbiitii haa gahu. Baanii jiranii obboleessi keenya kuno balloonis baharis akka malee tumaman formaatee barbaadaniiti cafaqanii galanii akkami gaani waniin isin gaafachuu fadhu barga akma lengeesine inda kujee dideettani rakkoon qabammaa inni nama tumame kuma keenyaatti tumame qaama nurra tumame ay simma nama meeqaan isinitti tumsan nama meeqa nama kudhanii olii bara mataa warra biyyaati arabaa akkasuma tume jarri waan kana isinirratti hojjeteeho diinama keenya sanyii nubbita gaachuun ni beektaa diina keenya diinama keenya sanyii nubbitee maallaqa akkasuma godhanii garuu waan jechuun kachitti jechuun lubbuu teenya kuchisin dandamanne inja alhamdulillah rabbil alamin dandamate baaris nutis dandamanne anis gololchaanis dandamate alhamdulillah rabbil alamin kan malu bunu dhufneeti alhamdulillah waan dubbannu qabnu baru manne jechuun nu kuchiisoo kayeewu sila akka diina qabdanni beetanii akka dawwii qabdanni beetanii duraanis ati maal jechaa turte mana baaruu ni eena haaris yookaan goonee fi amma ammatti eenaa jetteeti haasoytee jirta kaataniiti akka nama galtee lubbuu fi quufee akka dawwii qabdanii osoo manni isin jara dalagaa jiru beetaniiti za'aa malee ammaasis yeroo waqtii roobaa ammaasis ta namni wal quban qabne galana san keessa kasi yaatani sila isin kuchiisanis takka takkaanis hangi hangasuma namni yoo nama kuchiisee beeta isi wamura nama kuchiisuma namni akka jaalatu dhabe akka jibbuu dalagaatti Oromoo soon ta'in namni kuni nama barbaadu takka waan maarifachuudhaan formaatee jechuun akka isaan itti tumuu jiran akka isaan ilkeetti nyaachuu jiran uummanni gartee shayxaanisan ni gartaa dhalaalensanii bakka saniin jechuun micoota argaa achirraa osoo barbaadu jiru ni sin baafnee mana meeqallee deeyne jechuun achirraa nu jira jijjiiratanii isaanii egaa akkasuma osoo yaa'u jiru gaa isaanis gaa mudannoo akka ajaa'ibaatti olleen duraan nu qophaa'anii hin beekne gaa isaan akkasuma dhufanii ammoo adawwii akka qabnu ni beekna adawwii san kanuma hojii jiraanne firraa jechuun gaa hangasuma biraarree tuminsaa malee duraa baane alhamdulillah rabbil alamin silaa bahar qofa taate silaa bahar qofa taate akkumaan nu baate silaa bahar qofatti osoo kophaa deemuu arkanii bahar hin dhiisan gosoonni takka lubbuu keessa baasanii takka mana hidhaa darbuu isaanii shakkii akkuma haaluma formaatee godhanii kana sana irratti hojjetanii akkama kana godhanii amma yoo na gartee kophaatti yan arkanii akka kana godhanii garuu gololchaan garuu wadduu walis waan hin beekneef isa gartuu waan godhan jeeti yaada namni jechuun qaccalotti eeggatan magaalaa keessa anaa fi baharii asmaanuu bahanee hundaa ammoo garuu osoo lubbuun jiranii nama fi bira dhaabbachuun formaatee bira dhaabbachuun naafi baaris baar bira dhaabbachuun namni biraallee gololchaan akkasii bira dhaabbachuun bareeda jeetii yaada. Duutuun jechuun hagula manduftu osoo nama barbaaddu jechuun osoo Oromoo yaaddu osoo nama yaaddu yoo duutees kun rakkoon qabu na fakkaata. Salmuun daawwa jechuun ati alhamdulillah rabbil alamin goota galanni haaqu asittu dachaanaa waan jenne anuu oliin kee deeman jenne namummaa maaliif finneeti taaskina asitti darbine asirraa akkasitti naa gololchaan dabnee kaanee maajus mana keessatti jechuun magaalaa keessatti dachaane daawwattoota afoo marree jechuun wanni gad lakkifneef akkuma gartee du'aayii nu godhan jechuu fi daawwattoota keenya jechuun du'aayiillee sirriitti nu godhanii galatoomaadha. Akkasuma gaa haa galatoomanii obboleettii teenya barbaaduuf obboleettii teenya dhibdee isii garaa dadhabuuf isaan kana hojjetanii isaanillee mudannoo tana mudatanii baga rabbi isin baase baarillee baga rabbi baase atillee baga rabbi si baase maaliif balloon baar ija teenya keessaafuu balloon akka Yemenitti uummata shirkii fi siirii dalagu kana bira dhaabbatuun nama rakkate cinaa dhaabbachuun formaata kana barbaaduu fi kana cufa mudatanii alhamdulillah gama khiyaanan baga rabbiin isin baase haqa namni haqa qabu haqa keessanii irra isinaanse sila akka isaan yaadanii akka isin zarii teessanillee isin dabamsisan san fadhanii jarri silaa waan takka godhuu hin dandeenye
miskiinni akka itti Oromoon nama yaraatitu nama ajjeesaa jiran namni akka keetii yaraa maaliif siifirraa quban qabne yookaan sii dalaga takka ammoo akkuma amma kaleessa isinii bitan sanitti nama isinii bitanii yoommoo fuula dura daandii dhufanii isinii dhufan isaanuu akka isinitti dhufanii beekan. Dhufanii beeknaa jechuudha isaanuu dhufanii irra bareedaa. Jalli kun isaanuu daandiidhaan itti dhufanii. Garuu tana keessa maaliin jabeeta? Alhamdulillah rabbil alamin garuu maaliif nama Oromoo kana miskiinuma nutis miskiinuma isaan miskiinuma maaliif miskiina kana rabbii warra kaa'ee ani na dhibe garuu isaan miskiinuma baarii jechuun naanneessanii takka baar kana naanneessanii fatihaa naanneessanii waatti godhuu kanaan uummata gartee siira kana wajjin uummata sheexana wajjin deemanii akkana godhuu kana dhibe garuu gar tokkoon baarii hojis nyaatanii jiranii garuu waan ammoo hojii nyaatee namni gaa warra eegin takka numa jirti garuu bareedaa miti silaa namni kun hundi jechuun waan kana jechuun waan gartee siirii godhatanaaf waan hunda jechuun waan godhanii namatti wal dhamaasan kan hunda dhiisanii jechuun rabbii fi irratti qulqullaa'anii jaala gartee walii kannanii akka rabbii fedhate silaa hojii jiraatanii namni Oromoo kun hundinuu bareedaadha. Garuu wagguu asii yakka asii maarree asiin jechuun sheexaana asiin siirii walitti hojjetan namni Oromoo kun hedduu takka nagattisiisa. Silaa jechuun namni Oromoo kun tokko ta'ee nagaan hojii jiraatee waa hunda kawwata waa takka walitti hin goone kan jechuun shirkii walitti hin yaadne kaamtuu walitti hin yaadne hojii jiraatee irra bareedaadha. Garuu nama hamtuu nu yaade nutis gaa firaa dhorkuun dirqama ammallee ta'an jirru isaan sangartee isaan sheexaana kana isa sheexaana gartee waanu nama godhee deddeemu kanaa fi isaan waanu goosu kana gartee isaan baalitti fatee waa goosu kana inshallah qabuun keenya hin oolamu garuu ammas waan takkaa jira khadiir uumammaa asitti dha yeroo kana wajjin isa kanallee amma jechuun icciitisan jechuun keessumaa baafna intalti sanis numa jirti yaa intalti sanis asuma keessa jirti maqaa himuu zammale intalti sanis asuma keessa jirti yaa intalti sanis akka isaan gartee baasan akka gartee mucaan khadiir kaasitti ayiru kunis baasu hidhaa kunis hajjiru akka baafnu dirqama yoo intalti san baate sheekni sanis mul'ate wanni hundinuu jechuun ni qulqulluu itti jeeti yaada akka kiyyatti isaan kana jala deemnee inshallah jechuun ni qabna rabbiin jechuun gaa nu bira haa dhaabbatu rabbiin nu hojjaa dhaabbatu asumaanuu isin hundinuu du'aa nu godhaan jaa mee amma tanaa gareetu baareechuun ammoo wayyaa'e rakkoon qabu maali walumaan qaccaloo to'amne malee hin diramne waan takka hin taane uleedhaan guucaan nu mammananii adawwii qabdanii bakkuma hin diramanii uka maaliif arra silaa isin takka diramtanii dhiinni isinirraa dubbii biraa jiru silaa Allah islaamumani balli hayya gammadee jechuun adawwii gammadee ammummaa dhala jechuun isaan kun harka dhoonii jechuun edda fiidoo akkanatti zoon baar kana kun otomsisifne mana galchine akkana goone amma mana baar kana dura jechuun ganama subii kootu jeen amma kayin ganama subii kootu bishaan jechuun qe'ee dura firfisii bishaan gattee siiqa sheekan tolcheesse kannaa bishaan achi dura firfisii akka isaan gatiin baanii qoona je'eete jechuun fiidoo sanarratti jennu raasuuf jedhanii keessaa balloo ammoo dhugumatti jechuun akka gartee baar tuman kanatti akka kaleera tuman kanatti hedduun ta'omne amma asitti qajeelchine uummata san gartee maallaqa hanqa ceellootti tumsisiifne ilmaa illee jalaa gurraa jechuu jiranii garuu yoo danda'e jechuun asirratti illee taatita waliin keenyu suni akkuma dhufte takka hoo haa taatu amma ammaallee jechuun beetumaan isaan sun jechuun nama hedduu wajjin diinee fi nama hedduu wajjin barbaadu deema suniifuu baarii jechuun rabbiin nagetti haa ta'u immoo isaan marraan kafaladhaa maal jechuu jira garuu isaan qabuufuu jechuun jala keenya jira inshaallaa ni qabna rakkoon qabu irraas ni kafalataa isaanis qabne jechuun mana hidhaatti deebisuufis ni teenya waa takka illee hin taane miidhaa guddoo miti numa to'amee jechuun dhiirora ni qabaa namni kucaaca marraa inshaallaa rabbi haafu warreen baar yaaddanii takka waan nuti dubbifnaa karaa keessaatiin fatihaa dirqama fatihaa nu kan nettanii eedana irraa fudhatanis galatoomaadha warreen gartee dubbiftanis galatoomaadha warreen hin dubbisinis warreen silaa fiidoo eeggachuu jirtanis inshaallaa fatihaa wajjin isin maruun oolu ni wayyaa'ee fayyallee osoo hin taane ni wayyaawaa namni gaa toome kun guyyaarra osoo jiru dawaa osoo godhatu ni wayyaawaa inshaallaa du'aayii godhaaf hin jaa mima jettati. Akkasuma gaa humaa alhamdulillah rabbil aalamiin nama rabbii hojii jiru ilmi namaa waan takkan godhu akka isaaniitiin silaa isaan mana galchuu hayaadhanii alhamdulillah laa nuuf fayyaa baar ija teenya akkasuma baarii fi balloon ija teenya haanuuf jiraatanii maaliif yeman akka yemanitti yoo isaan hin jiraanne Oromoon silaa wal fixxee jechuudha wal gaggalaafattee jechuudha maaliif nama ija hunda keessaa guuraniiti akkana dararuu jiran gaa takka formaatee faanii beeytanii gama dubartootaaniitiinis jajjabduu akkana wal godhu jiran siirii fi falaa fi falfala kanaan maaliif adawwii teenya ijji haa bayitu jennee jirra
taballoo fi bahar barbaaddu maal fatiyaa ji'i furmaatees akkasuma gaa nuuf as baati rabbi nu haa baasu rabbi wajjiniin du'aayii godhaa fi isinis nutis du'aayii goonaa fi du'aayii ittuma jirra lafaanis barbaadu jirra silaa gaa as baasanii dandeetitti uummanni bakka awwaalisan irraas boota jijjiirratee jira sababa kana habaarii fi balloon itti tumamanii inshallah obboleettii teenya isinillee warri Faatuma hiriyaateeti akkamitti garaa jabaattee naan jechaa jirtan wallahi garaan jabaannee maaliif waan kana barbaadu namuu garagaraan ittuma jira hatta kunoo baarii fi balloo akka gartan sanitti itti jiranii ummanni yeroo nuti bakka san geenyeenne boota jijjiiranii jiran kanaafuu angama kiyyaan biraan dhaabbadhaa ittiin jiraasi akkasuma furmaateen obboleettii tiyya intala biyyeetiyyaati hiriyaatiyya amshir hanga dandeenyutti daawwattoota keenya isiniif yaalii goona ni barbaannaasi balloos rabbi nu haa dhiisu maaliif qabsoo jabduu isaan ka godhu jiranii ummata kanallee adawwii isaanii rabbi jaa habeessuun jaa jarri silaa hedduu takka najjaash muluka amaqee adawwii isaanii isaan bara adawwii jawaati adawwiidha isinii laakiin humaatii miti muluka anuu himee fitiin jira viidiyoo keessa yoo isiif gale muluka hanga inshallah hanga nas fidee waan takasi garsiisu sakatti sittillee dhaadadhu alhamdulillah rabbil alamin khabaarii fi balloon nu bahani isin nama sila nama kenyallee itti bittanii bareeda ture aado nama alagaa itti bittaniiti akka isaan dhibee addaa irra fidan gootani alhamdulillah rabbiin galanni alhamdulillah rabbil alamin baane alhamdulillah rabbil alamin galanni kharabbiiti karma khalee baane inshallah isaanis qabuun keenya yeroo lamu rakkoo takka yaadina daawwattoota keenya isin du'amuun godha isaan hanga baran ol fiiganii gad fiiganillee qabnee jechuun qotottoota jalatti ni oolchina toona jalaas ni oolchina inshallah jechuun tanumaan isin jechuu barbaada dubbii isinitti dheeressinu asumaanu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh